Yooyyaa ashama harka fuuna akkam jirtu naa qabdu isiniin jechaa kan daawwachaa jirtan kun Oraazii Show. Qophii ajaa'ibaa ta'uu qabadhee dhufe dhugaa dubbachuu fi sirboota afaan Oromoo kabahan irratti reakshinii yookaan yaada kiyya kennachuu dhiisee jira beeytanii yeroo lama hojjedhe. Yeroo tokko artiist Abdii Nuuressaatiif hojjedhe. Akkam na godhanii riippoortii natti erge. I think from the owner jedha Abdiimatu riippoortii na godhe jechuun yookaan namuma email isaa fayyadamu nama email isaa control godhutu riippoortii na godhe. Riippoortii gochuu jechuun ammoo YouTube iyyuu si harka daga cufsiisuu deema. Ammallee YouTube Vision Entertainment kan birraa gammadiittiin hoogganamu irraa sirba hii reakshinii hojjedhe. Riippoortii natti erganii jarana YouTube kana bananii hojjechuun xiqqoo hin ulfaata beeytanii yeroo garii subscribe hedduu walitti qabdee maal jettee achi booda waan xiqqoodhaan si harka cufanii. Kanaaf of eeggannoo barbaada. Kanaaf sirboota Oromoo irratti yeroo hedduu reakshinii hojjechuu hin barbaadu. Maaliif jaruma beeksisuuf jarumaaf hojjette. Ammaan sirba tokko yeroo beeksisu jaruma akka Oromoon fayyadamtuuf akka artistoonni kunniin fayyadamtuufi. Gariin ammoo wannummaan kun waliin hubatamu jechuudha. Garuu ammoo waan takkaadha bira dabruu hin barbaanne beeytaniis artiin Oromoo kun ola deemuu qaba jedhee waan yaaduu fi har'a sirba surraa taakkalaati fi akkasumas namoonni hedduun irratti hirmaatan irratti yaada kiyya kennadha. Yaadni kiyya kun wantoota gaggaarii hedduus of keessaa qabaachuu danda'a. Sirbichuma viidiyoo kilipicha wajjin laallee irratti murtii kenninu ta'a jechuudha. Garuu ammoo sirbii jechuun akkaataan sirbaa amma addunyaa kanarra sirboota hedduutu jira beeytee hip-hop jedhanii beeytanii R&B jazz reggae sirboota hedduu jira addunyaa kanarra jechuun pop sirboota garagaraa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf kana hundarratti Oromoon seenuu qabdi. Warroonni akka surraa taakkalaa kunniin tattaaffii hedduu gochuu jiranii. Mucaan kun taalentii ajaa'ibaa qaba. Sirba isaa akka jalqabaatis ilaaleeti jira. Hedduu namatti tola. Amma immoo mee viidiyoo jarri amma hojjetan kana laalle walmaan murtii irra kennina wantoota tokko sirraa'uu qaban jennee yaannus irratti ka dubbannu ta'a. Yeroo eegaltan akkuma baratame laayikii godhaa viidiyoo kana yeroo eegaltan laayikii godhaa. Laayikii godhaa. Ilaati laayikii maangoonis yeroo maraa maal altee baata. Ila atis ati see laayikii godhi. Subscribe illee godhi. Share illee godhi. Akkasitti mee gara viidichaa adeemnu. Waan kana osoo ittiin seennu dura ammoo waan takka waan dubbachuu fedhu. Wanti kun irratti hojjetamuu qaba beeytanii sirba jechuun hamileedha. Wanni inni qabatee dhufu beeytanii yeroo nama wayii akka qabsoo kee turettuu maal naan jedhee nama guddaadha. Bosona seennee diina loluuf osoo deddeemaati jirru iddoo wayiitti boqonnaa fudhannee isaan keessaa ammoo nama gitaarii qabu jira nama sirbu jira beeytanii kan hamilee itti godhu. Gitaarii dhahee yeroo inni sirbu diina biyyee nyaachifnaa Oromiyaan bilisoomsinaa hamileen nu kee jiru hamilee addaa ture. Hamilee artiistiin sun nu kenneef waanuma amma kaanee diina dhabamsiifnu natti fakkaate naan jedhee ture. Maraafumee viidiyoo isinitti dheeressuu gara reakshinii haa deemnu. Whale Entertainment. King Studio. Ejjanno jedha sirbichi.
sirbicha kana amma haga daqiiqaa tokkoo fi sakandii 26tti ilaalleeti jirra. Haalli itti seensi jaraa bareedaa, muuziqaan bareedaa haga ammaatti. Istaayilii maalleen istaayilii ajaa'ibaati. Mee itti fufnee haa ilaallu. ساعة كانوا الباسة قبة أكون كلين دربي هالليني دربة وسو بروها وسو كلي تارو هالراس دبو فيما كلي تيهرقو كلين سلال درب نمان أبدا تمو الجنو هالراتين برو ملي كلين نمان كرور فمو هرقك جراد وهرقدن إيسن برو هرنك منين وفين أبدا جيسن كنو Talisu fanturena di degaratu Baramu kadubina gode yaratu Anana managa gotani maratu Ofeke hatatu Hedum barakana Hedum barakana hadu Karalama enyu Tamanama iyandanko Dura yom altoko lama sadi Gananama jarana nadararama Kananama olchu Kanama barin jedhu galgala sursura Kayof kalmikiya onnena murmura Kalbikiya gurgura Hakurana ogura Nantura male ilnuman pura Sicha lafa kana hunkura Ofi jettan najalatura Galma dhugaan ejjera Odo sobaan hinjira Gonfoo shee lafa dira Galme shee jijjira Ilaalchan jijjira Humna ko asidhiisee fagoo yaada garaanko Tokkicha dharraanko isa kana waadaanko Galmeessa boontotaa seena maqaanko Yoon kanan goone na dhalchina baanko Ammankayyoo Suuraa taakkala. Tiimiin jaraa bareeda guruppiin jarri qabatanii dhufanii. But surraa. You got that secret weapon jettu faranjiin beeytanii. Xiyyitii iccitii san surraatu harkaa qaba. Jarri hundinuu bareeduma hojjechaa jiranii garuu ammoo surraa. Fakkeenyaaf tiimii ho'ii qabattee yeroo waa hojjettu. Secret weapon jechuun tiimii san keessaa nama tokko jira nama tiimii san qabee akkanatti tiimii san garee godhu beeytanii. Best. You got that secret weapon. Haga ammaa sirbichi bareeda. Surraa ammoo surraa mee viidiyoo kana yoo ilaalu jiraatte mee harkaan kee ol kaasi seeni mee surraa seen. Seeni re'aatiin maalidha. Siin saarafatini seen surraa fudhadhu san. Warri kunis bareeduma hojjechaa jiranii. Suuraan garuu sirbicha kana leevilii itti aanutti ol dabarsee mucaan jalqaba seenes bareeda kan lammaffaatti irratti seenes bareeda. Suuraan garuu my man. Wanni guddaan dhaamsi sirba kanaati. Dhaamsi sirba kanaatis abbaa hubateef. Wallahi my man surraa. Level itti aanutti ol dabarsitis herba. Let's go on. Kayoko gahu dhabachuun hin danda'u takkaalee Waadaan ofiif seenaa fuulduratti hin deema ammallee Kaleessi darbeera irraa bareedeera har'ammoo abjuu koon dhugoomsaa koon nadheen jabeessa ejjennoo Sena oh to if you rudu kana mapina na fajira yumu kamargu ija hira samu kan argu milamira kararam magu kulli fi angu hunanku karanga rabbi galatan darbi barad dabbi baradan qalbi baradan abbi karagallitti ankara dema takambula badi injalattu sobanula badi nekatenu tugabtu kamuna kambedun kebu dadufta kale fungebu kan me dura barroti mura wal hodi gura wal sodi karu an me gura barkoti dura vanno de suda jabalo di uma kabalo ode tu guru lati kanar gababa kan ero rabaka kamila gababa kabulu rabaka
Dhumatu yeroon gubbina minyoolee mataa hin jiru ana jeessaa jedhee ajaaru hundeessaa ofii keessa mannaan bakka yaada geessaa. Karoora fi kaayyoo hawwiidhaa fi yaada hunda galmaan gahuuf ejjennoo barbaada bubbee dhufee darbuuf hamiilee macabda wabii ta'uu qabda ejjennoo dhugaati hidha dunda qabda. Okay, sirbi jaraa kana fakkaataa ijoolleen lamiin dhumarra jiboo fi mucaan kunis ka dhumarraan seen beekte namatti tola beektanii garuu ammoo mucaan amma jedhu waaw sirbicha gara leevilii itti aanutti fudhachaa jirtanii siif suraan bareeda garuu ammoo moor silaa mucaan jaakeetti keelloo uffate sun wanna silaam siifi suraan raappi qofarratti xiyyeeffatanii siifi suraaf jiboon kadhumarra jirtan sagalee sirbaa san ammoo waan xiqqoo ka jettee jira moor mucaan jalqaba jedhe sun osoo hundaa san kavar godhee sirraappi bichaa osoo gootanii mucaa jaakeetti keelloo dhiifama wanna jechuun amma yuutuub irraa ilaalu jira maqaan sirritti natti hin mul'atu maqaa gaggaabsanii barreessan natti fakkaata ati raappii itti bufi suraan yuugaa lamaanuu hin qabdaa moor amma koomentiitti mucaa jaakeetti bicaa san maqaa isaa mucaa jaakeetti keelloo yeloo chaalenjii dhaamsi inni dabarse nama raappiif uumame ati itti muddisiin jedha. Kanaaf ulfaadhaa galatooma kabiraan mallee ijoolleen tun sirba kana yuutuubii isaaniitti irratti gadi dhiifatte. I think sirba kana ijoolleen tun sirbi iddoon isaan gadhiisan welluu entertainment jedha. Liinkii sirbichaas jala yuutuubii kiyya kana jala isinii ka'a iddoo komentii tokko irratti isinii ka'a. Dhaqaa subscribe godhaa daawwadhaa waan nama aarsu ammoo hagammaa nama 3,400 ilaale hagaa nama viidiyoo kana waraabutti. Maraafuu ulfaadhaa galatoomaa yoo sirba kana riippoortii nagoodha lammata wanna sirba fakkeenyaaf sirboota warra bebbeekamoo warra Biibarfaa DJ Khalid faa isin galee Beyoncé faa namoota hedduu fudhachuu dandeettanii sirboota jaraa reakshinii irratti in hojjetama jaraaf ammoo promoshiniidha beeksisa beetanii anama viidiyoo kana yeroo waraabee edit godhee saa dheeraa narraa fudhata akka namni bu'aa itti argachuuf miti waan kana ka hojjedhu moor wanni ajandaan biraa ka yoo bu'aa itti argachuu barbaade waan baay'ee ka wanna jechuun wanna hojjetamuu danda'u jira garuu moor ammoo yuutuubiilleen akka amma namni yaadu kanaa miti maraafuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha yoo kana riippoortiin natti hin ergin reakshinii hojjechuu itti ufaa yookaan ammoo maal naa godha inni hojjedhu maraafuu promooshinii isinuma jajjabeessuuf hojjanna achiraaf jajjabaadhaa isiniin jenna sirboota namoota hedduu fakkeenyaaf sirboota namoonni hedduun ijoolleen dubaraatti sirboota bareeda qabatanii dhufaati jiru moor silaa saayinsanii irratti illee osoo koomentii godhe natti tola garuu jiru dhugaa dubbachuuf maraafuu galatooma ulfaadhaa sirba ijoollee tanaa dhaqaa daawwadhaa subscribe itti roobsa fi yuutuubii jaraa subscribe itti roobsa kanallee itti naqaame.